Manni marii magaalaa Shaggar baajata bara 2016 birrii biiliyoona 21.2 raggaasiseetii jira. Yaa'iin jijjiirama qilleensa Afrikaa Keeniyaatti gaggeeffamaa jira. Erga waliigaltee waraana dhaabuu mallatteeffamee booda loltoota Eertiraan yakki waraanaa raawwatameera jedha falmaan mirga dhala namaa Amnesty International. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Waliif TV keessaa falateessanii Waliif TV daawwachaa kan jirtan oduu sa'aatii kanaa isinitti himna oduu wajjinan Sabboonta Ahmadi. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee manneen jireenyaa humtakkaa fi 686 namoota harka qalleeyyii ta'aniif dabarsaa jiru. Hiyyeessa kufee harka qabdee kaasuun tan beekamtu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeen manneen jireenyaa humtakkaa fi 686 harka qalleeyyiidhaaf dabarsaati jiru. Manneen jireenyaa kunniin meeshaalee manaa hunda kan guuttatanii fi sadarkaa isaanii kan eeggatan ta'uu Aadde Adaanech fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti ibsaniiti jiru. Jiraattonni rakkoo hawaasummaa olaanaaf saaxilaman bara haarawaa abdii haarawaan akka simatan manneen jireenyaa kun dabarfamus kaasaniiti jiru. Abbootii qabeenyaa fi qaamolee mul'anni kun akka milkaa'uuf qooda qabanis galateeffataniiti jiru. Yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa qaammee 3 hanga 5 bara 2015 sagantaa kadhannaa fi qalbii jijjiirrachuu jedhuun qophaa'uun ibsameeti jira. Jibbinsarraa qulqullaa'uun bara haaraa jaalalaa fi abdiin simachuuf sagantaa qophaa'e ta'uunis himameeti jira. Sagantaan kadhannaa fi qalbii jijjiirraa guyyoota 3f turu kun dhiifama waliif gochuun naannawaa fi biyya waloon ijaarame yaadamee kan qophaa'e ta'uu barreessaan yaadicha lubni Taagaayii Taaddalaan ibsaniiti jiru. Akkaataa sagantichaan qaammee 3 manni marii dhimmoota islaamummaa waliigalaa masgiidota hunda keessatti sirna kadhannaa akka gaggeessu qaammee 4 ammoo manneen amantaa Adventistii guyyaa 7ffaa keessatti sirna kadhannaa akka gaggeeffamu sagantaan qophaa'u ibsameeti jira. Qaammee 5 manneen amantaa Ortodoksii waloomaa Kaatoolikii gamtaa amantoota Wangeela Makaana Yesuusii qaala hiwat sirna kadhannaa fi sagantaa barnootaa kan gaggeeffamu ta'uu lubni Taagaay eeraniiti jiru. Dabalataan qaammee 5 addabaabaayii michoomaatitti hordoftoonni amantaalee hundaa fi hoggantoonni mootummaa bakka argamanitti sagantaan kadhannaa xumuraa kan gaggeeffamu ta'uunis addeeffameeti jira. Erga waliigaltee waraana dhaabuu mallatteeffamee booda loltoonni Eertiraa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti yakka waraanaa raawwachuu isaanii dhaabbanni falmaa mirga dhala namaa Amnesty International gabaasa fulbanaa 4 baaseen addeesseeti jira. Bal'ina oduu kana boruu mashiitu qindeesse. Loltoonni Eertiraa eega waliigalteen nagaa mallattaa'een duuballee yakka waraanaatii fi yakka dhala namaa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwataa jiraachuu gabaasni falmaa mirga dhala namaa haareenni bahe addeessee jira. Dhaabbanni falmaa mirga ilmaan namaa ta'e Amnesty International fulbanaa 4 kaleessaa gabaasa baaseen loltoonni Eertiraa eega waliigalteen nagaa buusuu mootummaa federaalaatii fi TPLF jidduutti mallattaa'een duuballee gocha hammeennaa lammiilee nagaa Itoophiyaa kan naannoo Tigraay irratti raawwachuu itti fufaniiru jechuun addeessee jira. Loltoonni raayyaa ittisa Eertiraa walitti bu'iinsa kaaba Itoophiyaatti ganna 2 ture keessatti hirmaatteetti gabaasaaleen jedhu dhiyaachaa turuunis kan yaadatamudha. Biyyoonni lixaatii fi gamtaan Awurooppaa ammoo gocha hammeennaatii fi jidduu seentummaa Eertiraa raawwattee fi qoqqobbiiwwan jajjaboo bulchiinsa Isaayyaas Afwerqii ganna 30 ol lakkoofsiise irratti darbatanis jiru. Waliigaltee nagaa buusuutii fi Piriitooriyaatti mallattaa'een duuballee bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay loltoonni Eertiraa maddii lixaatii fi kaaba baha naannichaatiin haleellaa raawwataa akka turanii fi lafa Itoophiyaa humnaan qabatanii irra qubatanii akka jiran himachaa turee jira. Gabaasni Amnesty International kaleessa baase ammoo loltoonni Eertiraa eega waliigalteen nagaa mallattaa'een duuballee haleellaa namoota nagaa irratti raawwachuu fi dubartoota ammoo saalquunnamtiidhaan garboomsanii seeraan ala ajjeesaa jiraachuu ibsee jira. Lola kaaba Itoophiyaatti waggoota 2f ture ilaalchisuudhaan manni maree mirgoota namooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii aangoo komishinii ogeessota mirgoota namooma idil addunyaa Itoophiyaatti ergee tureellee haaromsuun ragaalee yakkoota seera addunyaa jalatti raawwataman kunuunsuuf jecha tattaaffii itti gaafatamummaa gara fuulduraatti taasifamu deeggaraa turuunis kan yaadatamudha. Amnesty International gabaasa isaa baatii caamsaa
17 bara faranjoota 2022 kaasee haga waxabajjii 10 bara 2023 gidduutti aanaalee naannichaa Maaram Shawwittoo fi Kokkob Tsibahaa keessatti karaa bilbilaatiin namoota 49 dubbisuun odeeffannoo irraa qo'achaa akka turellee addeessee jira. Ragaan namootni ilaan argan kun kennanillee suuraa saatalaayitiinillee deeggaramee odeeffannoo dabalataa hojjettoota hawaasummaa, ogeeyyii fayyaa, miidhamtootaa fi namoota lubbuun balaa kanarraa hafan akkasumas ammoo qondaaltota mootummaa naannichaatii fi dhaabbilee hawaasaa civikii irraa odeeffannoowwan garagaraa walitti qabadhee jira jechuun Amnestiin ibsee jira. Gabaasichi loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessatti gudeeddii garbummaa salqunnamtii ajjeechaa fi saamicha raawwachuu isaanii addeessee jira. Amnesty International namoota ilaan aggan namoota miidhaa kana irraa lubbuun hafanii fi miseensota maatii dubbisuun onkololeessa 25 kaasee haga sadaasa 1 bara 2022 akka faranjootaatti aanaalee naannoo Tigraay 2 ka Maaram Shawwittoo jedhamanii fi Asbahaa jedhaman keessatti namoota 20 ol baay'een isaanii kadhiira ta'an loltoota Eertiraatiin ajjeefamuu odeeffadhee jira jedhee jira. Kana maleeyyuu hojjettoota hawaasummaa ajjechaawwan seeraan alaa ta'e aanicha keessatti raawwataman galmeesse irraa maqaa namoota seeraan alaa ajjeefamanii 100 ol argachuu ka ibsi Amnesty International eega waliigalteen nagaa mallatteeffameen duuballee gara ji'oota 3tiif loltoonni Eertiraa aanaalee Kokkob Tsibahaa jedhamanii fi aanaalee naannichaa Maaram Shawwittoo jedhaman keessatti yakkoota akka dubartoota gudeeduutii fi salqunnamtii humnaan garboomsuun raawwachuu akkasumas ammoo namoota nagaa ta'an 24 ol ajjeesuu raawwataniiru jedhee jira. Namoonni miidhaa saalaa irraa hafanii fi ajjechaan raawwatame ilaan argan Amnesty Internationalitti akka himanitti eenyummaan namoota yakka kana raawwatanii karaa loqoda afaan Tigreenyaa dubbataniin akkasumas ammoo gosa gaaffiilee gaafataniin hubachuu adda baasee jira. Aanaalee Kokkob Tsibahaatii fi Maaram Shawwittoo jedhaman kan naannoo daangaa Eertiraatti argaman keessatti namoonni lubbuun hafan loltoota Eertiraa salphaa adda baasuu akka danda'an dubbataniiti jiru. Loltoota Eertiraa salphatti adda baasuu akka danda'anis natti himanii jiru jechuun Amnesty International ibsee jira. Aanaa Kokkob Tsibahaa naannoo daangaa Itoophiyaatii fi Eertiraa godina Baha Tigraay aanaa gamtaa Afashum keessatti kan argamtu yoo ta'u sarbamni seera Kokkob Tsibahaa keessatti raawwatame kun ammoo ka jalqabe waliigaltee waraana dhaabuu mallatteeffamuu isaa guyyaa tokko dura ture jedhee jira. Gochoonni miidhaa salqunnamtii loltoonni Eertiraa dubartoota Itoophiyaa kalammiilee Tigraay ta'an irratti raawwatan kun haga ammajjii 19 bara 2023tti gara ji'a 3tiif itti fufinsaan raawwatamaa akka ture namoonni dhaggan natti himan jechuun dhaabbanni falmaa mirga ilmaan namaa Amnesty International addeesseeti jira. Maaram Shawwittoo ammoo aanaa godina giddugaleessa Tigraay naannoo magaalaa seenaa qabeettii Adwaatti kan argamtu yoo ta'u sarbamiinsi mirga ilmaan namoomaa aanaa Maaram Shawwittoo keessatti raawwatamuun kunniin onkololeessa 25 bara 2022 haga sadaasa 1 bara 2023 jidduutti yeroo mariin mootummaa Itoophiyaatii fi Abuuti jidduutti gaggeeffamaa turetti kan raawwatame ta'uu ibsaniiti jiru. Bahaa fi kibba Afrikaatti Daayirektara Amnesty International kataan Tigree Chaagu Tayaanii waliigalteen waraana dhaabuu mallattaa'us Tigraay keessatti hammeenni dhala namootaa irratti isaayyuu lammiilee nagaa irratti raawwatamaa itti fufuu himee jira. Loltoonni Eertiraa dubartoota irratti yakka gudeeddii fi garbummaan saalaa dabalatee miidhaa suukkanneessaa raawwatu dhiironni ammoo ajjeefamuu addeessee jira. Amnesty International aanaa Kokkob Tsibahaa keessatti namoota gudeeddii fi garbummaa saalaa irraa hafan 11 ka dubbise yoo ta'u dubartoonni 40 ol taani eega waliigalteen waraana dhaabuu mallattaa'een duuballe gudeeddii fi garbummaa saalaa hamaa fi akka isaan saaxilaman dhaabbata hawaasa siivikii naannoo sanatti argaman irraa odeeffatu ibsee jira. Dubartoonni muraasa ta'an ammoo kaampii waraana loltoota Eertiraa keessatti geeffamuudhaan gudeedamaa akka turanis dhaabbatichi ibseetii jira. Amnesty International namoota miidhaa saalaa irraa hafan
afur kanneen gara ji'a sadiitii fi kaampii loltoota Eertiraa aanaa Kokkobee Tsibahaa keessatti argamutti hidhamanii gudeedamaa turanii fi garbummaa saalaattii fi saaxilamanis dubbisuu addeessee jira. Kana maleeyyuu loltoonni Eertiraa aanaa Maaraam Shaawwittootii fi Kokkobee Tsibahaa keessatti buufata miseensota humnoota waraanaa Tigraayii fi deeggartoota isaanii barbaacha sakatta'iinsa manaa manatti taasisaa turaniin namoota nagaa irra caalaan isaanii kadhiirota ta'an itti yaadanii ajjeesuu Amnesty International addeessee jira. Dhaabbatni falmaa mirga namoomaa idil addunyaa kuni ragaalee karaa afgaaffiitiin walitti qabateen namooti ajjeefaman kunniin lammiilee nagaa ta'uu mirkaneessee jira. Gochoonni kunniin ammoo wal dhabdee hidhannoo idil addunyaa hin taane keessatti karaawwataman ta'uu isaatiin ilaaluun ajjechaan akkasii ajjechaa yakka waraanaatiin kan wal qabatu ta'uu addeessee jira. Manni marii magaalaa Shaggar baajata bara 2016 birrii biiliyoona 21.2 raggaasisee jira. Manni marii magaalaa Shaggar yaa'ii ariifachiisaa takkaffaa har'a gaggeesseen baajata bara 2016 birrii biiliyoona 21.2 ta'utti dhiyaatu raggaasisee jira. Baajanni dhiyaate fayyadamummaa sirnaan hojiirra akka oolu to'annaa fi hordoffii ciminaan akka itti taasifamu ta'uu kantiibaan magaalichaa Dr. Tashoomaa Addunyaan ibsaniiti jiru. Bara kana hojii dhabdummaa jiru hir'isuu fi xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'uu itti aanaan kantiibaa magaalaa Shaggar obbo Guyyoo Galgaloon ibsaniiti jiru. Yaa'iin jijjiirama qilleensa Afrikaa Keeniyaatti gaggeeffamaa jiru irratti Itiyoophiyaan jijjiirama qilleensa Afrikaaf kan oolu doolaara Ameerikaa biiliyoona 34 walitti nan qaba jechuun beeksisteetii jirti. Bal'ina isaatiif Girmaa Guddisaa. Yaa'ii jijjiirama qilleensaa kan jalqabaa Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti gaggeeffamaa jira. Yaa'ii gaggeeffamaa jiru kanarratti Itiyoophiyaan jijjiirama qilleensa Afrikaaf kan oolu doolaara Ameerikaa biiliyoona 34 walitti nan qaba jechuun waadaa seentee jirti. Kaffaltiin raawwatamu kun ammoo turtii waggaa 30 booda akka xumuramu yaa'icha irratti Itiyoophiyaan ibsitee jirti. Yaa'ii kanarratti aangoonni biyyoota Afrikaa 20 hirmaachaa jiraachuu fi jijjiirama qilleensaa hanga bara faranjoota 2050 keessatti fooyya'insa waaraa akka dhufuuf maallaqni doolaara Ameerikaa biiliyoona 170 ni barbaachisaas jedhamee jira. Yaa'ii jijjiirama qilleensaa kanarratti biyyoota hirmaatan keessaa Itiyoophiyaan ishee tokko yoo taatu jijjiirama kanaaf gahee mataa ishee akka baatu beeksistee jirti. Kanumaan wajjin wal qabatee Itiyoophiyaan jaadoolessaa keessaa eegalee dhimma jijjiirama qilleensaa irratti karoora ishee ifoomsitee jirti. Kunis waliigaltee Paaris kan bara 2015 bu'uura godhachuun kan hojjettee kan seenamu yoo ta'u karooraa fi istiraateejii qabiinsa qilleensa irratti kan xiyyeeffateedhaas jedhameeti jira. Walumaa galatti Afrikaan hanga bara faranjoota 2050tti doolaara Ameerikaa biiliyoona 170 kan barbaachisu yoo ta'u kanaafis baasii fi galii sirriitti calaluun qabeenyi faayinaansii cimaatu nu barbaachisa jedhameeti jira. Baajata qabamu keessaa birriin tiriliyoona 1.9 kan ta'u humna biyyattii irratti kan hundaa'u yoo ta'u kanaaf hojii guddaatu nu eeggata jechuun ministeerri misoomaa fi karooraa Dr. Fitsum Asaffaa marii jalaa kanarratti Itoophiyaa bakka bu'uun himaniiti jiru. Dhimma jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee ramaddiin bajata irratti irra deddeebiidhaan mormii kaasaa kan jiru yoo ta'u irra jireessaan biyyoonni warra lixaa kan faalamni qilleensaa keessatti heddummaatu ta'uun isaas kan beekamudha. Kun ammoo biyyoota Afrikaa irratti miidhaa fi faalama guddaa fidaa kan jiru yoo ta'u biyyoonni warra lixaa kunneen Afrikaadhaaf beenyaa maallaqa guddaa kaffaluu akka qaban gaafatamaa jiru. Akka addunyaa irratti ammoo walgahiin dhimma qilleensa COP 28 gaggeessuma Arab Emireetotaatiin barana kan qophaa'u ni ta'a. Yaa'iin jijjiirama Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti gaggeeffamaa jira. Yaa'ii kanarratti aangoonni biyyoota Afrikaa 20 ol yaa'ii irratti hirmaachaa jiraachuu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiru. Kabajamoo daawwattoota Waliif TV irraa oduun keenya ammallee akkuma itti fufeetti jira. Amma immoo oduu bahar gamaar kanattiin isin ceesisa. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un fi pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin wal arguuf akka jiran New York Times gabaaseetii jira. Kooriyaan Kaabaa Mooskoodhaaf meeshaa waraanaa haala dhiyeessitu irratti mari'achuu malu jedhamee eegamaatii jira. Bal'ina isaatiif Daraartuu Garbaa.
Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un ji'a kana keessa pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin daawwachuuf akka jedhan aangaan US BBC'tti himani. Hoogganoonni lameen Kooriyaan Kaabaa Mooskoof meeshaa waraanaa haala dhiyeessitu irratti mari'achuu malu jedhan aangaan US kun. Bakki qondaaltotni lameen itti wal argan garuu ammatti ifaa hin godhamne. Dhimma kana irratti qaama biraan yaada kenne hin jiru. Kooriyaan Kaabaas ta'e Raashiyaan hin dubbanne. Maddeen New York Times itti akka himanitti Kim baabura hidhannoo waraanaa qabuun imaluu malu. Mariin aangaa'ota lamaan kanaa kan dhagahamee jiru Raashiyaa fi Kooriyaa Kaabaa gidduu bittaa meeshaa waraanaa irratti dubbiin taasisan milkaa'aa dhufuu isaa US ragaa argachuu hordofeeti. Dubbi himaan mana maree nageenyaa US John Kirby ministeerri ittisaa Raashiyaa Sergey Shoigu dhiyeenya wayita Kooriyaa Kaabaa daawwatan Pyongyang meeshaalee waraanaa Raashiyaatti akka gurgurtu amansiisaniiru jedhani. Yeroo Pyongyangitti marii godhan misaayilotni baalaastikii Hwasong Intercontinental mul'achaa turani. Daawwannaa ministeera ittisaa Raashiyaa kun erga weerara COVID-19 booda biyyattiin keessummaa yoo simattu kan jalqabaa ture. Ergasii Puutinii fi Kim tumsa waloo isaanii cimsuu irratti xalayaa walii barreessaniiru jedhani John Kirby. Pyongyang waadaa meeshaalee waraanaa Raashiyaaf akka hin gurgurre galte akka kabajuu fi dubbii gurgurtaa meeshaa waraana Raashiyaa waliin itti jirtu akka adda kuttu waamicha goonaa jedhan Kirby. Kooriyaan Kaabaa diddee Raashiyaatti meeshaa waraanaa qabdu ni gurgurti taanaan US qoqqobbii kaa'uu dabalatee tarkaanfii akka fudhattu himani. Waliigaltee kana keessatti Raashiyaan waraana argattee Pyongyangiif maal kenniti kan jedhu Waashingteniif Siwulitti yaaddoo uumeera. Waajjirri tika Kooriyaa Kibbaa Shooguun marii isaanii keessatti Raashiyaa, Kooriyaa Kaabaa fi Chaayinaan waliin ta'uun shaakallii waraana galaanarraa akka US, Kooriyaan Kibbaa fi Jaappaan taasisan akka godhan yaada dhiyeessaniiru jedheera. Yaaddoon biraan warra lixaa bira jiru Raashiyaan amma yeroo hedduu ishee barbaachisutti meeshaa waraana Pyongyang irraa fudhatte booda akkasuma Kooriyaan Kaabaas wayita yeroon meeshaan akkaan ishee barbaachisu dhufutti hidhachiisuu fi jedhudha. Inni kana caalaa isaan yaachisu garuu Kim Jong-un Putin teknooloojii waraana ammayyaa fi beekumsa ammayyaa gaafatachuun sagantaa meeshaa waraanaa niwukileera isaanii sadarkaa olaanaatti ceesisuu malu kan jedhudha. Ammoo waliigalteen kun akka amma tilmaamamaa jirus ta'uu dhabee bittaa fi gurgurtaa qofa ta'us danda'a. Raashiyaan meeshaa waraanaa barbaaddi kan qoqqobbiin laaffisee Kooriyaan Kaabaa ammoo maallaqaa fi nyaata. Mariin Puutinii fi Kim kun qarqara galaana bahaa Raashiyaatti argamutti iddoo Vilaadivostok jedhamutti geggeeffama tilmaama jedhu miidiyaaleen US gabaasaa jiru. Kabajamtoota daawwattoota Waliif TV irraa oduun sa'aatii kanaaf qindeeffanne kana gaammaa turan oduu isinitti himuun sabboontu Ahmedin ture biyya biyyeen teenya nagaa taatu horaa bulaa.